Yoo yaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf eddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaa jira isin akkam jirtanii waati maatiin jaarsa jaartiin shookaa cilfaa bira addistii hundumtuu nagaadha miti baga nagaanaaf taatan jecha egaa akkuma beekamu karaa chaanela eebbisaa intartiimentiidhaan guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa qabannee kara keessan dhufna har'as viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufaa viidiyoon guyyaa har'aa kun viidiyoo baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo baay'ee biyya keessattis biyya namaattis dargaggoota keenya hedduu lubbuu isaanii dhabaa jirra jechaadha. Sababa kana immoo kan maal ta'e tokkoffaa of eeggannoo dhabuudha. Lammaffaa immoo gorsa namoonni nuu kennullee waan hin beekne tokko hojjechuu dhiisaa jennee yeroo baay'ee nuti hojjenna. Dhugaa baay'ee garaagaraa ijoollee baay'ee dhabaa jirra. Biyya Dubaayii keessatti akkuma viidiyoo kana argaa jirtan kan biraa keenya nama lamaan kana guyyaa har'aa kana osoo hojii konistirakshinii hojjechaa jiran bulukeettidha fooqiin itti jigee lubbuu isaanii darbite jechaadha obboleeyyan keenya kana. Kanarratti waan an jechuu barbaade obboleeyyan keenya lubbuun abbaan dheene torbaan hin guuttuu jedhan. Kanaafuu adaraa keessan lubbuu keessan eeggadhaa. Gaafa duutan isin bu'aa hin qabu. Gaafa duutan nuuf hin galtan. Warri hojii akkasii hojjetan of eeggannoo cimaa godhaa yoo muuxannoo waan kanaallee hin qabne taate hin hojjetinaa dhugaa hin hojjetina amma jarri yoo akkuma viidiyoo irratti argitan kana jarri kufanii jarri gizee achi kufan hunduu kaameeraa qabata malee namoonni tokkichi jarri sanii birmatee miidhama isaanii saniin ambulaansii yaamee hatantamatti akka oksijiiniin kennameef yoo lubbuun illee hafuu danda'amu ta'e saappoorti isaan godhe hin jiru jechaadha. Kanarratti bara namni ati kufte kaameeraan suuraa si kaasu malee bakka sanii ol si qabu hin jirre keessa jirra. Jaarraa kana keessa garummoo eenyutu of eeguu qaba nuti mataa keenya jechaadha. Dirqama lubbuu keenya oolfachuu qabna. Dirqama rakkoolee keenya oolfachuu qabna. Adaraa keessa lubbuu keessan ittiin qoosina dhugaa. Baay'ee tokko nagadisi biyya keessa waraanni akkasitti dargaggeessa ajjeesaa ka biyyaa bahee biyya namaatti akkanatti du'aa jira. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Wanni biyya keenyaa kun jechaadha. Yeroo baay'eetti qabee yoo jedhe bakka akkanumaanii nabochisa dhugaa itti qabee taa'ee bakka kubaa ku asabee yoo jedhe yaani sila yoo waggaa kam jiraadha cinqamallee jedha yoo tokko garummoo itti qabee laalee jedhe nabochisa bakka akkasumatti waa'ee biyya keenyaa kana yaadu jechaadha. Tokkoffaa rakkoo biyyaa nama baasa. Rakkinni biyyaa si baaste sun immoo injifachuudhaaf osoo xaartu osoo lubbuun kee darbe immoo seenaa haadha kee maatii kee obboleeyyan kee warra si jaallatu riyoottan kee namoota si jaallatan biraa dhabamta jechaadha. Ati duute obbaafatta ka duute sun rakkoo sun. Duuni keessu siif boqannaadha. In obbaafatta biyya lafaa cinqii kana keessa galta ka duute garuu maatii kee si jaallatu osoo umriin kee du'aaf hin malle osoo umrii kee fiigdee bakka garaa keetti hin geenne osoo hojjetattee dhakaa cabsitee jiraachuu dandeessutti yoo lubbuun kee karaatti si harkaafu namoota si jaallatan biratti madaadha. Eenyumaafuu jechaadha keessattuu haadha keessa. Haati keessan ilmi kiyya akkuma ilma ebeloo hojjetatee galee mana ijaarratee gaa'ela dhaabbatee ilma isaa arga jettee abdiidhaan eegdi. Garuu ati warakkoo akka kanaatiin lubbuun kee biyya namaa keessatti hafu harmee kee maal akka taatu yaaddee beektaa garuu. Kanaafuu obboleeyyan keenya of eeggannoo cimaa godhaa dhugaa. Biyyi namaa kun nama wanni nyaatu tokko hin jiru. Ogeeyyoonni seeraa maal jedhu warra Itoophiyaa keessa jiranii ijoolleen kuni ID qabaannaan beenyaan ni gaafatamaa jedhan. Beenyaan kuni namni ajjeesni ilaala. Maa dogoggora maal gochuu waan hin danda'amne poosti go. Wanti kun odoo hojii kan hojjetan fooqiin kun itti jigee du'an. Malee namni ajjeesne osoo namni ajjeese beenyaa gaafachuu hin danda'ama. Kuni waan namni ajjeese miti. Seerris immoo akkasitti odoo ragaan tokko hin qoratamin jallisee beenyaa kafalu eessayyuu hin jiru. Jarri kun bar osoo namaan darbamanii osoo nama osoo walitti bu'anii namni darbee ajjeese ta'uu danda'a beenyaan gaafatama. Kanaafuu warroonni ogeessota seeraa biyya keenya immoo waan hin fakkaanne naasa'inaa dhugaa. Haasa'uun sirrii miti dogongoroota keenyallee walii sirreessaa deemuu qabna. Lubbuu nama du'ee kana waaqayyo haa maaru maatii isaanii san jajjabeessuu reeffa isaanii gara biyyaa gashanii akka maatiin awwaallatee sabrii godhatu kanuma jechuudha malee beenya kafalamaa ID qabaannaa wanni jedhu hin jiru.
beenyani yoo namni ajjeese qofaadha. Abbaan dirjiiti sanii wanni inni beenya kafaluu hin jiru. Inni ajjeesni ka guyyaatu gahee ijoolleen kun irra waan si ka ofii of ajjeesan malee ammoo inni kun harka namaa miti. Harkuma rabbiitu itti fide ijoollee kanatti. Kanaafuu waan tokko osoo astawaallee gaariidha. Maaliif callisnee waan hin fakkaanne akka maatii sun kara miidiyaa dhufanii seerri beenya nu kafalchiisuu qaba. Beenyan kasii kafalamu yoo namni sun abbaan dirjiiti san keessa jiru si ajjeese yookiin warroota wajjin hojjettu keessa namni tokko si ajjeese namni sun kafalamuu danda'a. Beenyan dirqama jechaadha harka namaati yoo ba'e. Garuu osoo hojii irra hojjetaa jirtu wanni hojjettu sun sitti kufee yoo beenya akkamitti gaafatame meenuu ibsa. Kanaafuu itti yaada. Beenyan kan gaafatamu yoo mindaa isaanii jiraate bira hin gaafatan mindaa isaa kennisiisuu fi danda'amaatidha. Garuu maatiin ka barbaadu lubbuu keessanii malee mindaa keessanii miti, mallaqa keessanii miti. Akka jiraattan barbaadde haati keessan haadha keessaniif jedha. Waan hin beekne dhuga hojii yookiin gaala eega baadiyyaa bahaati. O'allee ta'u xilaa bitadhaati gaala eega baadiyyaa keessa deema. Hoolota eega yoo booda deetti makiina qabaatta konkolaachisummaa oofa nyaata diraayivarii faa hojjedha malee waan akka koonistiraakshini ogummaa isaa osoo hin qabaatin hojii ijaarsa biyya namaa kana keessatti dhugaa lubbuu keessanitti murteessina. Kana durallee dhiyoo kana mucaan tokko o'aan gaggabee du'e jechaadha. Biyya Dubaayin beektanii baay'ee qabbaa yeroo Dubaay keessatti yeroo ammaa kana baay'ee kabbaadidha. Kanaafuu erga duune immoo boonyee wal boochisuu erga lubbuun keenya badee waliif boo'u malee furmaanni badee nurra. Garuu hoo furmaata fiduu qabna. Indee walitti himnee wal qajeelfatuu qabna. Obboleeyyan keenya keessattuu ijoolleen Dubaay koonistiraakshiniidhaan deemtan hojii humnaa jecha waan hin beekne hoo ta'e hojii ijaarsaa kana itti seenina dhugaa. Baattanii simmintoo ol hin bahina. Baattanii bulkeetti fooq hin bahina. Ogummaa isaa waan hin qabne itti seenina. Dura leenjii fudhadha, leenjii gahaa. Baradha waggaa tokko hojii malee natsaa sinaa barsiisan akkasumatti barumsa bichaa sinii faalaatani. Waggaa tokko hojii malee baradha. Ogummaa barbaachisa wanni maru. Waan ogummaa hin qabne itti seenne lubbuu keenya gaafa dhabnu ofii qajeellee duuna itti cinna namoota nu jaalatoo garaa madaatti hambisaa jirra. Dhugaa garaa na nyaata ijoolleen kun lammee gana dargaggeeyyiidha. Gana lafaa dhufoodha. Mana diidamootatti umriin isaaniillee namoota ijoollee keenya ta'uu danda'anidha. Kanaafuu adaraa keessan lubbuu keessa yoo dhabdan wanni namaaf hin jiru. Hoo isin jiraattan nuuf gammachuudha. Yoo isin nagaa hambaatanii nagaa nuuf galtan nuuf gammachuudha jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan waan akkasiin hojjetina. Waan hin beekne hojjetina. Lubbuu keessan tissadha. Alaa mana keessan tissadha. Of tissadha. Duutanii nuuf hin galtan. Hoo jiraattan nuuf gammachuudha. Harmee keessaniif hoo jiraattan nuuf gammachuu guddaadha. Harmeen keessan yoo isin lubbuun jiraattan sin jaallatti malee yoo isin duutaniin birrii waliin guuranii birrii harmee keessanii ergan birrii sun waan godhuuf si barbaadde haati kee. Keessa galgaraatti si baatte waggaa lama duudee si baatte umrii ishii guutuu laphee keessa si baatte jiraatte haati kee. Haadha keessanii jedhiitti of eeggannoo godhi. Of eeggannoo godhaa dhugaa. Namoonni baay'een abdii kutatan biyya namaa kana. Gizee biyya keessa jiran biyya kana dhufuudhaaf illee baay'ee fiizan isaan atakara. Gaafa as dhufanillee hojiin isaan atakara. Gaafa biyya kana dhufuudha ka'anii hojii bakka mallaqa liqeeffatanii fiizan deebuu fiidee baay'ee rakkatanii ka'anii dhufu. Gaafa as dhufan immoo jireenya itti akka achi yaada san ta'uu dida. Gaafa akka achi yaadanii dhufa san ta'uu didu tarkaanfii isaanii gara lubbuu isaanii irratti fudhatu jechaadha. Kanaafuu lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhatinaati haga danda'ameen boruu keenyaaf qusachuu. Haga danda'ameen abdiidhaan jiraachuu. Kaayyoo keenya of qabuu. Har'a yoo duunes boru jireenya akka jirtu. Har'a yoo nuti duune namoota nu duuba jiraniif dhiphachuu. Malee har'a jirra nu hin bakka dhufne abdii dura akka achi yoo dhufuuf hawwii qabnu san akkuma dhufanii birrii ta'anii hojjetan fakkaachuu danda'a. Salphaatti garuu bu'aa bayii hedduu keessa darbaniiti birriin kan argamu. Salphaa miti biyyi namaa. Dhugaa Itoophiyaa jiru Itoophiyaa wayya. Jireenyi biyya kana yoo ilaaltan bataam kabbaadidha. Kabbaadidha dhugaa. Maaliifi kana gaafa siniin jedhu maaliifi akka achi as madaala sanitti yoo namni achi as laalu jireenya akka nuti poostii suuraa goonu sanii fi jireenyi jiraannu tokko miti biyyi namaa.
akka itti jiraannu akka bira akka itti suura poostii goon akka biraatti. Inna kanuma sinin jedha dhugaa of eeggannoo godha ijoollee keenya kana rabbi lubbuu isaanii haa maaru. Bakka waaqayyo isaan isinaa eegu warra rakkoo hamaa keessa jirtanillee boqannaa bara baraa isaaniif haa kennu warra du'an kanallee jechaadha. Of eeggannoo taasisa haga danda'ameen of eegaa bakka. Hojii kana yoo ogummaa isaa hin beekne yoo muuxannoo isaa hin qabne akkaataatti hojjetamu yoo hin beekne hojii kana hojjetinaa dhaaba. Yoo duutan du'a keessan irraa wanni nu arganu tokko hin jiru. Cinqamuu gadduu boo'uu malee. Inna kanuma sinin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma of eeggannoo taasisaa keessattuu ijoolleen keenya Dubaay jirtan of eegaa baay'ee of eegaa yeroo ammaa kana illee hammaateera. Bulukeetti baattanii gaafa masalaalirra ol baatan o'a kanaan caamma keessa mucucaachuu danda'a. Nafa keessa laaffisee caamma keessa laaftee isin mucucaachuu dandeessi. Yookiin bulukeetti sunitti ulfaatee o'a wajjii ukkaamsee ol bahuu dadhabdanii of gadhiisuu dandeettani. Qaamni namaatu ni laafa caamma miti. Kanaaf of eeggannoo taasisaa ga tokko. Yoo hojii kana ogummaa isaa gahaa hin qabne ta'e dhiisan hojjetina dhugaa fayyaa keessaniif yaada jiraachuu keessatti nu fayyada. Kanuma sinin jedha viidiyoo kana waliif share godhaati obboleeyyan keenya kanaaf du'aa godhaa warra du'aniif warra jiran immoo rabbi sinaa eegu jechuu barbaada. Galatoomaa sinin jedha chaanala Eebbisaa Entertainmentiif warra haarawaa taatan laayikii share subscribe gochuun hin irraanfatina. Yaada qeeqa warri qabdan balballi inboxii keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Comment godhaa.